Waraabessa Baggabee. Waraabessa Baggabee. Manuma keessaa. Mana keessaa gadi ba'ee tokko lama sadii gaafa jedhu siisaa fooricaa amarra ta'an dhufe. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu fayyaa keessanii. Egaa guyyaa har'aa immoo keessummaa tokko of biraa qaba. Keessummaan koo Wangeelaawwii Yoseef jedhamu. Wangeelaawwii Yoseef jechuun isaan guutummaatti ofii isaanii ibsanii wal baruu isinii mee gara isaaniitti dabarsa Wangeelaawwii mee daawwattoota keenyatti wal baraa. Tole baay'ee isin galateeffadha. Maqaan koo Bitaa Wangeelaa Yoseef kan jedhama. Bakka itti dhaladhe Daamota Bakiidha. Naannoo dhufee garuu Galdeenyaa Qoqqoo Baraa keessatti dhufee guddatte. As keessatti dhufee jiru godha. Naannoo Qoqqoo Baraa jechuun godina Wallagga Lixaa aanaa Boojii Coqorsaa ganda naannoo Qoqqoo Baraa jechuudha. Wangeelaawwiidha jedhanii waldaa isaa waaqeffatu. Waldaa warra Wangeelaa Makana Yesuus Dirree Fayyinaa keessaa waaqeffata. Sabakaan koo Biigaadha. Sinigirsiin koo immoo yookaan achumatti waan Wangeelaawwii taatanii muudamtan. Waldaa sanatti jechuudha. Okay. Mee bara ijoollummaa keessanii deemnaa yaadannu? Bara ijoollummaa keessanii yoo yaadanne bara ijoollummaa keessanii dhalattanii ma gooftaatti guddattan moo jechuun namni godina Wallagga Lixaa as keessa jiru baay'een isaa anasittan dhaladhe waan ta'eef nan beeka. Ittuma dhalate. Amantiin gara biraan badaa waan hin jirreef abboota keenyatu amantii kana qabatee ture waan ta'eef inumatti dhalanne. Akkuma kanatti dhalatan moo amantii gara biraa keessa turtan? Yeroo jalqabaa amantii Yesuus itti dhufe iyyuu yeroo jalqabaa jechuun Ortodoksii naquu qaalluu dhaqaa ture. Qaalluu? Qaalluu dhaqaa turani warri keessa? Qaalluu dhaqaa ture warri keenya. Ishis immoo sanas baay'ee qammaseera. Torbii waan jedhamu si dhaqeera kan dhaqee guyyaadha. Inni furda waan jedhamu siidaa waan jedhamu faatti naannoo wantoota garaagaraa kana suuraa ture sana yeroo jalqabaa jechuudha. Maatii ammoo? Maatii keessaa gara guddaan caasitti ba'e namootuma warra kan ilaalu ijoollummaa qoricha dhaqaan ture. Torbii waan jedhamu kana ijoollummaa keenya kan illee sirbaa ture. Torbiin kun waaqa tolfamaadha moo qaalluu sana? Waaqa tolfamaan moo qaalluma sanatti maleekaa waan jedhamu jira. Eeshi. Maleekaan kun gaafa ixaanaa harfatu akka ergaa wayii akka mul'ata wayii jiru fa'aa. Eeshi. Waan namni sun keessa jiru malu gommoo himu. Dhuguma himu? Waan akka irra qomsiisaa waama tokko godhaa. Eeshi. Sochii wayii kennaa isa booda sochii sana gaafa kennu waan abbaan sun keessa jiru. Eeshi amantiin kiristaanaa naannoo kana jiru yeroo sana? Yeroo sana jira tarii nuun malee kan jiru guddaan amantii Ortodoksii biraa. Okay. Kun egaa amma yoomitti dhalattanii amma waggaa meeqaatti ture? 79 hanga 80 amma 85 kanaatti qaalluu maara gaafa. Qaalluu torbii ammaa jechuudha. Torbii ammaa jechuudha. Yeroo sana baay'ee dandeeyyuun deemanii ijoollummaa keessa jira. Isin fuudhanii dhaqu? Na fuudhee dhaqu. Maatii jechuudha? Dandeeyyuun. Achii booda gara Ortodoksii dhufanii? Isa booda gara Ortodoksii dhufanii. Ortodoksii as Bataskaana Medaalanii Qaraanii naannoo Qoqqoo Baraa kan jedhamu naannoo keenya Boroodha. Isa achi kan na turre 92 achi keessan ture jechuudha. Achi keessaa qaalluu keessaa dhufe. Okay. Achi keessan ture. Qaalluu keessaa baatanii amma 92tti. Waggaa dheeraadha 79 kaasee. Qaalluu keessaa yeroo amma wayyeeffattanii achii booda immoo maatiidhaan immoo gara Ortodoksiitti deemtan. Ishi Ortodoksii keessaa akkamitti bahuu dandeessan? Ortodoksii keessaa seenaan ittiin daasterii cimaatu jira. Baay'een jaalladha ture namoonni Ortodoksii. Qulqullina isaanii baay'ee waan eeggatan yeroo sana baay'een jaalladha. Gara daaqummaa gara kan birootti dhufe dhibba gaafa ayyaanni bobba'u ani suuraa kan akka Medaalanii Joorjisii footoo isaanii kana bituu baatee deema. Gara sanaatti gara muudamuutti dhumneedha jechuudha. Garuu gaaf tokko chaalenjiin na mudate mucaa poleetii koo tokko asii kan alatti eebbisee kan jedhamu tokko jira ture. Tole. Abbaa keenya kan uumaa dandabinaas. Isaanii du'ee gara ji'a tokkoo fixeenni mana amantiidhaan deemnee Ortodoksiidhaan ayyaana dhannee innaan mucaan tokko maqaa yoondoo baadhee naannoo sanaa mana amantaa sana keessa lafa obaalaa abbaa keenyaa kanatti dhattee booyii hin kaa'ate abbaan kee jennaan sarara kan boosee jedhanii baay'ee gaarii isheen gaafa isheen kana dubbattu sammuu kootti dhaga'ame maaliif akkasitti waan jedhu ulee fudhadhee gaafa dha'u namoonni natti dacha'anii na reefu barbaadan. Mucattii ishee akka itti sana dha'een gara manaatti gahe. Innaan kanaan booda
ani mana amantii ortodoksii kana dhaabbachuun qabu waldaa kiristaanaa dhaquun qaba jedheetan Eshi. yeroo sana dhagaa mana darbadhe. Eshi. Dhagaa akkuma seenaatti dhagaa darbadheen deebi'ee torbee isaa kaaseetanii cheerchii waldaa inni qoqqoo baradhe. Kanumaan baatanii waldaa ortodoksii. Kanumaan nan ba'e jechuudha. Kanumaan nan ba'ee gara waldaa inni qoqqoo baraan dhufee. Bara meeqa gaafuma waldaan naangoo dhufu? 92 gara 93 dhufe. 93 waldaan naangoo dhufe. 1993 jechuudha. 93 dhaqee baran dhaqee sana carraa ta'e konfereensii ilaaluun dhaqee malee waldaa ilaaluun dhaqee waldaa dhaaf hin dhaqee. Konfereensii jira ture? Konfereensii jira kabaa fi dhoofaa fi Eshi. firoomsaa faarfataa firoomsaa baatu Eshi. yeroo sana dhufe. Tole. Ennaan konfereensii. Namis dhugaatiin ittiin baanee akkasuma konfereensii ilaaluu dhaqan. Akkasuma konfereensii ilaaluun dhaqe. Garuu gaafa konfereensii ilaaluu dhaqu faarfannaa qabaa ilaalee faarfannaa firoomsaa ilaalee tajaajila ta'u gaafa ilaalu wanticha biraatti na godhe. Galii galii gochuu dhabsiina harkise. Nan ture bakka isa booda torbee isaa kaasee miseensa waldaa kanaatti jedhee maatii buufata waldaa sanaatti eegalu. Namoonni baay'een seenaattiin jalqaba gooftaa fudhatanii hin irraanfatan. Isinii fi faarfataa qabaa fiduu fi faarfataa firoomsaatu isiniif seenaadha jechuudha. Namoonni baay'een waama jalqabaa argan hawwu. Akkasan ta'a guyyaa tokko yookiin iyya waaqayyo akka na godhanii ma fudhatu gaafa jalqabaa amananii waan boor ta'an illee gaafa sana tilmaamu. Mee gaafa sana maal tilmaamte? Gaafa sana kan tilmaame anuma raajiin taatu sammuu koo keessa dhufe. Eshi. Wangeelaawwiin taatu sammuu koo dhufe akka kabaa kanaa faarfachuun qaba jedhee firoomsaan immoo meeshaalee taphata kiiboordiidha. Kiiboordii sin danda'a? Kiiboordii hin danda'a. Eshi. Tokko akkuma kanaas ta'uu qaba waan jedhamu sammuu koo keessa na bulle. Akka faarfataa firoomsaa yookaan akka faarfataa qabaa ta'uu qabaadha. Egaa yaadni waaqayyoo immoo qobaadha waan ta'eef san barbaadu isanii naa barbaadetu caalee deebiin gara raajummaatti gara wangeela barsiisutti dhufee sanumarraan kan kee gaatuu sanatti dhufeen fuula duudha. Erga waldaa jeerjii makana yesuusin naan qoqqoobbaadha dhaqee torbee isaa kaaseen faarfannaa shaakala mucoolitti dabalate. Mucoolii garee mucooliitu jira waan ta'eef garee mucooliitti dabalatanii baay'ee dinqiidha baay'ee ajaa'ibadha. Waaqayyoo galatu. Akkaataan waaqayyoo itti nama waamuu nama hundumaafuu garaa gaan keessan immoo konfereensiidhaaniti karaa faarfataa qabaa fiduu fa'aa utuu isin beekin namni tokko waamicha utuu isin godhin waaqayyoo akkasiin isin waamee jechuudha. Ishee haalli guddina waldaa keessaa hoo mucooliidhumaan itti fuutanii yeroo sana maal fakkaatame? Yeroo sana egaa tarii waan uffadhu qabu. Eshi. Faarfannaa kana barreessuu hin danda'u barnoota hin qabu. Qaaleensi na hubee. Eshi. Haati koo hiyyummaadhaan abbaa seera qabeessaan itti heerumte olii qaadha abbaan koo. Seeraan itti heerumte dhiistee ol lolanii dhufanii abbaa ormaatti heerumte. Egaa asitti dhufee maasiin midhaan hin jiru. Waan uffadhu hin qabu. Barnoonni hin jiru. Egaa walumaa galatti jireenya qaaleensaan hin jaallatamu jechuudha. Baay'ee uffata kittaa wayiin uffadha. Tole. Kittaa kan uffadhaa kittaa. Gaduma lixu dur kittaa sana nan Kittaa sana gaduma lixu. Eshi. Kittaa kana gaafa uffadhu ijoolleen kallattii garaagaraa na ilaalanii oonaan jedhu. Waa'ee sana oonaan jedhanii hin beeku. Wayyaa sana uffatu malee uffadhaa. Eshi. Qullaa garuu sirriitti naa dhoosuu hin danda'u dhibbaa dhibbaa. Sanaa Ittiin tajaajilu uffata kana moo akkam? Tokkittii kanan qabaa. Eshi. Shaakaleessuma uffadhee dhaqaa. Eshi. Tibba faarfannaas amma shaakala gaafa uffadhee dhaqu amma inni naa qoorutti illee miicee naara jala kaa'adhee ganama isaa gaafa uffadhee dhaqu ijoollonni isa biraan dhaabannu jechuun ijoollee hin filatu. Maaliif haaraara jira waan ta'eef waan uffadhu waan hin qabaanneef darbee immoo rifeensuma kan mataa isaa iyyuu sirreeffachuu hin danda'u cinii duwwaadha. Eshi. Aabiyyoo seeqifamee kanaan jedhu yeroo sana aabiyaa daamanan ni bitan naan jedhu ijoollonni. Aabiyaa daamanan jedhamu cinii isaa adii sanaadha. Guftaan rifeensi waan garaagaratti guftaa'ee seeftii koo eeggachuu waan hin dandeenye jechuudha. Bara rakkinaa ture jechuudha. Bara rakkinaa Waaqayyoo rakkina keessa isin dabarsee jechuudha. Seenaan kun walumaa gala rakkina agarsiisa. Rakkina agarsiisa. Egaa bara sabaasabattii yookaan 77 sana keessaa. Eshi. Bara beelaa. Bara beelaati. Sabaasabattii sana gammoojjii affeellii faa nyaannaa, mangoo affeellii nyaannaa, aggaggoo sharkattii dhiqatan kan akka raamutti nyaannaa. Egaa chaalenjiin yeroo sana baay'ee nu qaqqabeera. Haala yeroo sanaaf gaafa ilaalamu immoo bifa kanaan gara amantii sadarkaa akkaatti kan dhufu waan jedhamu sammuu koo keessoo nan bullee. Egaa kanuma damdamannee maqaa addaayyuu namoonni ijoollonni naa kennu hiyyummaarraan kan ka'e barnootaan kan ka'e biyya ormaa keessa jiraachuu qorraan kan ka'e
Maqaa koollee yeroo jalqabaa fi Yosephee naan jedhu. Yosephee kun maal jechuudha? Yosephee jechuun waan akka salphaa wayitu maqaa salphoo wayi tuffii marraa kan kee akka waan amma ukkitoon ammoo ulfaatu nan qabu. Kanatti kan dabalatanii. Yoseef isa dure Yosephee jedhama. Yoseef maqaan koo kan normaalii maaliif na waggaati Yoseef ture garuu maqaa Yoseef iyyummaa rakkinarraa kan ka'e Yosephee. Iyyummaarraa kan ka'e Yoseef jechuutu ulfaata. Baay'ee nama ajaa'iba baay'ee seenaa nama ajaa'ibudha. Egaan daawwattoota keenya waan guddaa barachaa akka jirtan abdii guddaa qabna. Tole egaa Wangeelaawi Yoseef waan gurguddaa kaasaa jirra. Waan baay'ee nama ajaa'ibu. Bara ijoollummaa kanaan eega dabarre bara akkamiin gara tajaajilaatti gara wangeelaa lallabuutti gara sagalee waaqayyoo irraa ergaa fudhatanii raajummaadhaan dubbachuutti isin amma raajiidhaan nan beeka. Gara sanatti akkamitti dhuftan? Raajii baranii dubbachuu jalqabe mul'ata qaniinsaa facaasaa sa'aatii 10 dabarru bara 2000 mana obboleessa koo Bashir Ayyaanaatti xarapheessaa dhaabadheen mul'ata dubbadhe. Mana obboleessa keessatti mul'ata dubbadhee sanarraan kan ka'e ergaa dubbadhu sun ija godhataa dhufe. Tole. Anis ija saalaadhaan dhufee. Amanaa dhuftan gaafa inni raawwataa dhufa amanaa dhuftan. Amanaan dhufee. Tole. Tajaajila koo kana mul'ata koo kana namoonni baranii erga kana namoonni baranii na waamuu jalqabanii. Adaarii galgalaa sinnannaa. Galateeffannaa nama dhuunfaa kan nama gabaabaa kan galgala keessaa dhufuutti dhufnee. Isa booda ittuma bufee gara isteejii xalayaanaa dhufuutti galateeffannaa. Bara meeqa gaa xalayaan jalqabaa kan isin? Xalayaan jalqabaa bara inni dhufe bara 2003. 2003. Isteejiitti baatanii ture yoo ta'u. Kaadeetti 18 ta'ee hanga 19tti kan qabatee jiru kan yaadadhu. Waldaa warra wangeelaa kan Yesuus Baatiroota Qorsaa waldaa Tamasgee Qanaafaa irratti waamamne. Waldaa Tamasgee Qanaafaa durii achitti waamamne yeroo jalqabaatiifi. Yeroo naquu gama orderii macaafa badaanaa dhufu yeroo sana sababii raajii mataatanii waltajjiitti baatanii waltajjii mataanii raajii man ta'e waltajjii matti biyan sabu walgachuu kootti mul'atu barguu kootti waan guddaadha. Egaa akka ammaa kana bichinaan namoonni Indili macaafa qulqulluus qoratanii badaatti nama qoranii namni ergaa dubbatu jira nan duukaman jiru. Dhugaa. Yeroo sana ani kan macaafa yeroo dubbisu badaa yeroo kutaa iddoo sanatti illee waan lallabe nan yaadadha. Lallaba waltajjii keessan jalqabaa. Mee eessa lallabdan? Matarree yeroo sana lallabe macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 41 lakkoofsa 8 ta'ee isa jiru sana yaa Israa'el ati garuu garbicha kooti yaa Yaaqoob ani si to'adheera ati sanyii Abrahaam sanyii fira kootiitu. Anaantu handaara lafaatti si dibee biyya fagoodhaan si waame isa jedhu fudhadhee. Baay'ee ajaa'iba. Yeroo jalqaba waltajjii jalqabaa kana lallabdan. Matarreen fudhadhe achirratti ati fira waaqayyootiin jedhee. Ati fira waaqayyooti. Namoonni matarree isaatti quufanii firummaa waaqayyoo maal akka ta'e gamni gadi fageenyaan orderii isaa eegee akka ammaa kanatti. Hin ibsina. Bilchinaan ibsuu hin dandeenye. Inni dubbii hafuuraati wanta ta'eef ofiisaatii of ibsa. Egaa yaadannoon keessanii waltajjiin keessan jalqabaa baay'ee namatti tola. Isayyummoo mata duree guddaa iddoo baay'ee cimaa immoo fudhatanii waaqayyoon lallabdanii galanni waaqayyoo haa ta'u. Tole egaa isteejii kanarraa 2003 isa kaatanii mudannoon baay'ee nutu jiru, rakkinni baay'ee nutu jiru, gaarii baay'ee nutu jiru. Kunoo har'a geessaniitu mudannoo garaagaraa baay'ee ni qabdu. Mudannoo sana tokko tokko nutu kaastanii nuti hin ta'in nan barbaada. Mee hiriyootarraas dhaga'an ture waanta ta'eef mee mudannoo yeroo karaan cufame rakkinni tokko akkasii quunname mee mudannoo sana nuti maal egaa mudannoo baay'ee nama dhibaa. Egaa inni isteejii guddaadha sagantaa bara 2013 yoodha. Tole. Konfireensii waldaa warra wangeelaa maqaan Yesuus Ganjii magaalaatti waamamee. Ganjii magaalaa. Tole. Achitti waamamee ture ayyaana irratti waamamee affeeranii ayyaana barataa ture. Ayyaana baratootaa. Tole. Sagantaa guddaa garuu iddoo sanatti dafinoo maata isaatti korbee isaatti barbaadaan deemu ta'ee haala biyyeeffamuu karaa kudha furii. Tole. Waliin wallagga lixaa keessaa jiru. Wallagga lixaa keessaa jiru. Tole. Wallaggaatti baraan gabaadha. Sirrii. Kun bara meeqa? Kun bara 2013. Tole. Baay'ee faadhaadha. Yeroo sana egaa baratti namni nama keessa deemuu yaaddu. Isin egaa ganda boojii coqorsaa jala jirtu garuma ganjitu waamamtanii jirtu yoo xiqqate aanaa tokko gidduu jira. Yaaluu Assaabii gidduu jira.
Aanaa tokko keessa ba'anii aanaa tokko keessa darbanii aanaa gara biraa dhabu. Eeyyee. Kun immoo konkolaataadhaan karaan irra deemanii ganaa godina nama geessee godina naannaa. Gimbiirri naanneeti kan garuu immoo fageenyi lafaa immoo asiin baadiyyaa keessa kan deemamu immoo karaan jiramu. Ati ishee akkam goota? Yeroo sana gala ammatu karaa giddi naannoo inni qabeeyyuu konkolaataan hin jiru. konkolaataan hin jiru. Aanaan immoo baay'ee aanaan haaruu jira. Haaruu jira. Achiin baay'eedha. Oomaan jira. Tole. Laaftoo kan jedhamu kan jala bareedaa. Eeshi. Sadarkaan deemummaa baay'ee ulfaataadha. Ulfaataadha dhugaa. Garuu karaa kutaa waan jedhamu isaan kun haa kaasanii karaa galmeessan karaa ijaarsa sana irratti galmeessuudha. Eeshi. Asiin laga gaggeeffamaa. Karaa awandarii amma karaa qabbii sitti adeemna achiinii sitti adeemni lagallee sittuudhaan yaada kanaa taa'naan yaa gaafa sanaa gaafa qabu bokkaan ganamaa kaasee jimaata isaatti bareedee galgala ta'ee dhimma jimaata isaatti qolamaa bokkaan bokkaa jedhamudha. Tole. Gannaan Ganna baay'ee ganna. Eeshi. Ulfaataadha. Tole. Waan jaallatee caammaa haaraa dheeraa wayyaa. Eeshi. Dibatee kaawwatee ta'ee caammaa kanatti tokko jaalladha. Achuma xiqqatanii galtan caammaa maara karaa deemsarraan qabatee Deemsarraa deemsa dheeraadha. lafa amma mijeeffame Lafa deemsa sa'aatii sagal. ibsaan sagal tajaajila Ilaa fudhatee manaa deemee karaa deemsee magaalaa kenneedha. Eeshi. Baay'ee ulfaata bokkaan rakkisaa, diinni rakkisaa, namni akka deemu jiru baay'ee suuraataan deemu waan naa waliin ibsuma danda'e waan deemu sagalee waan deemu akka deemu lafa baatee akka biraatti cina qoraatanii isa jabaatanii bakka egaa naannoo daraaraa iddoo duraara waan jedhamutti nama jaalatan egaa wangeelaawwiin akka biyya kana keessa jiraatan beekumsi bal'aan jaallatu jaallatee jaallatee wanti bokkaa kan jedhamatee dhugaadha namni bara kana keessa aarsaa kaffalee bara kana immoo ispeeshaal hin beeknataa baay'eensaa gara godina wallagga kanatti egaa haalli nageenya baay'ee rakkoo ta'e booda kan lafa miillaan deemu miti konkolaataan utuu jirullee tajaajiltoonni baay'ee yeroo itti lagatanii yeroo itti baqatanii biyya kana yeroo dhufu itti lagatanii mee dandeettii maaliitiin moo maalii yaaddanii moo dhuguma itti waamama keessa waan beektaniifiti aarsaa amma kanaa taphatan bara nagaan hin jirre bara karaan cufa lafa amma kana baadiyyaa keessa karaan hin jirre maal sin kakaate ati warra waaqayyoo jaalate jechuun yeroo ta'e seera nan gamgamadhaa qorra nan gamgamadhaa aduu nan gamgamadhaa wantoonni kana qabaa iddoo sanarraan kan ta'e kadhannaa sana nan yaadadhaa taalentii kun waan na qaqqabu jiraachuu qabu bareedamaa gaafa seenaa waan kanarrayyuu baay'ee kan nama barsiisu ture. Egaa amma humna dibata koo kennis dabbalumaan qaba waan jedhamu sagaleen isii mosii boo baay'ee kan waan ta'e ishee kan gabaadha kan yeroo man ta'e keessatti sagantaan boonidha. Sagantaan waldaa seetii gaa'eeffate kan keessaa kan dhuunfaa kan dhuunfaa sagantaa sharaa waan jedhamudha. Sagantaa sharaa nama nagaadhaa yoo jedhamu sagantaa sharaa waan jedhamu dibata jiru guddaadha. sagantaa sharaa jechuun Sagantaa sharaa jechuun bakki wayiidha. Asii keessa dhaabbatee tajaajilli sagantaan lubbuu fayyisuun lafaaf dheedhii hojjetama kana keessatti immoo wareegama kana fudhatee dargamatee kan hojjedhaa manneen waaqayyoo baala waan hin galleefi bakka isin danda'a waan hin waamicha sana waan jaalladhu waamicha keessan beektu waamicha godhadhaba waaqayyo kan jedhu kanaaf karaa kanarra rakkinni akkamii yoo na mudate na mudata malee ani bartoota barsi gooftaan ol miti seenaan isaanii anarras ga'uu qabaa kan waan isaan qabna isaanii eeggachuutannoodhaan waan isaan qabna isaanii yoo manchiqoo tokko guyyaa tokko irratti jechuun tokko illee ammasuun qaba gannoo sana keessaa waan jedhamu keessumaa amma addunyaa sadaffaa keessa jira dhaloota kakuu haaraan dhaloonni kakuu haaraan isaa jannaa kan waliin barbaasa isaa eeggatee keessa dhaabbatee
waan sirna kan qabee fayyadamee magalu nama saba hedduu barbaadu illee jireenya furaasaa kanaan wareegamee kabalamee hidhamee dabalamee waamicha isa kana qabu ani immoo kun immoo sammuu koo qabaa gaafa inni rakkoo dhabbata akkasumarra ga'uudhaaf mudannoo kana qabee Eshi, mee mudannoo gara biraa tokko hin dhageenye. Asii baatanii biyya fagoo tokko deemtanii turtan. Hangar buutee jedhama kan hangar buutee gara Wallagga baatee. Mee mudannoo kana jiru mudannoo achi kun masalphaa jiru. Eshi, akka guyyaa buutee guyyaa qabisa jalqabee amma gaafa guyyaatti. Eshi, akkamitti waldaa fayyadamuu dandeenya? Moo konferensii sun dirreera? Wantichi Dirreera. bakkeerra wanta bakkeerra mudu wanta himaa dargaas. Waldaa baay'ee walitti dhufee jiru. Waldaa baay'ee walitti waldaa sagaltee Waldaa sagaltee walitti dhufee. Gaafa sana eenyu fayyadu? Tajaajiltoota beekamoo isin dhufaa jiran jiru? tajaajiltoonni beekamoon yeroo sana jiranii kan akka dibata farii fa'aa Luba Tafarii eenyutu isa? Tafarii amantee. kan akka sanbataa waltajjii fa'aa kun jiru. Faarfataa sanbataa waltajjii. Eeshi. Naannanii dhufanii itti gaa yeroo sana mudannoo guddaa jiru. Maaliif isin dhiitare? Yeroo jalqabaa fi namtuma lallabaa jiru fiigaa dhufe. Eeshi. Hojjaa keessa na dhiite lafa dha'e. Eeshi. Gaafa lafa dheeru ajjeesaa jira jedhee lakkaa guddannaa isa fakkaatu tokko dhufe. Eeshi. Gaafa dhufu innis lafa dha'e duukaa dhufe. Yoo sadaffaa duukaa lafa dha'e. Nama sadii kufe. Arbaffaa zakko kanaan isa shanaffaa dhufe na dhiite. Namni afur kufe? Namni afur kufe. Namni shanaffaan dhufe? Inni shanaffaa sun immoo dhufe na dhiite gaafa dhufe na dhiitu ati beeku akka dhiitame. Eeshi. Kaarsii adii kaadhaa caammaa adii kaadhaa kaarsii kana keessa caammaa kana keessa akka jallaafu wayii ta'e. Eeshi. Gaafa ilaalu garuu dhiigaa. Miilli isin dhiiga? Miilli na dhiigeera. Eeshi. Dhukkubbii isaa yeroo sanatti dhagahamne. Isin qabanii baasan moo kan godhan Yeroo sana dhaabbadhee man tajaajila. Gaafa inni billaa fudhatee na dha'uudhaaf jedhu uffanni gidduu galanii manarraa baasanii. Eeshi. Bakka isa booda jarri kun inni billaa fudhatee na dha'uuf jedhu sun isinuma qabame malee hin galle. Amma gaantini keessaa hin baanee reessa. Isaanii. Afuruma keessaa baatanii gara lola billaa fudhatee dhufe yooti. Akkamiin dandeessanii dhaabatte oofsisan moo namatti siirraa qaba? Yeroo sana ga'an ofii kootii amma iyyuu ayyaaluma keessa jira garuu yeroo namoonni wal'aansoo ol qabanii isaa fuuraan ta'e kana foonitti hin deddeebina waan jedhamu xiqqoo namoota sana biroo kee dhiisaa jettanii hubannaa guddaadha kun. Dhiisaan jedhee gara fuulaatti dhufamee namichi sun qabamee isa booda maqaa miseensummaa waan jedhamu waldaa sanaaf bulaate. Waldaa sanaaf bulaatanii jarri sun amananii masokkan malee warri sun hin amanan amananii masokkanii ani immoo xiqqoo gaafa mana qorichaa dhaqu madichaa fi mana qorichaa gaafa dhaqu badaa fayyina natti hin fidu. Badaan natti dhaga'amu natti caala dhukkuba sana natti caala. Iddoon dhiifame sun moo? Iddoon dhiifame garuu gaafa naa kadhatamu kadhannaa himu narraa tasgabba. Kadhannaa immoo isin dhiisa? Kadhannaa dhiisa. Eegarra guddaa kadhannaa na dhiisee galanni waaqayyoof haa ta'u godaannisa ta'e hafe malee naannoonni namni na dhiise suni. An argeera amma duraan yeroo waliin haasaa turre iddoo godaannisa isin dhiitame sana argeera. Gaariidha isin mallattoo kaa'attanii hojii waaqayyoo seeraan nan hojjedha namni jedhee kutate immoo amma wareegamuutti amma lubbuusaa kennuutti gooftaa yesuus wareegamuudhaan jalqabe miti amaluma amantii keenya waan ta'eef wareegamaa dabarsina sanyiin yoo lafa keessa biyyoo keessa bu'ee tortoree yoo biqile malee baay'achuun danda'udha miti gooftaan. Akkuma kana yoo reebamne yoo garafamne malee isa jedhu ergama keenya isa jalqabaa kana inni jalqaba isin fudhatan isinuma keessa jira jechuudha. Ammallee isin biraa namne jechuudha. Tole mee mudannoo kanarra caalu mudannoo gara biraa yoo qabdan itti nu dabalaati turtii waliin qabnu gara gabaabsutti deemna. Mee mudannoo kanarra mudannoo gara biraa nan qaba jettu waan dabaltan qabdu. Mudannoon cimaan jedhuugaa. Eeshi. Kanatti fufee anis sadarkaa summii nyaadhutti dhufeera. Summii nyaachuu? Tole. Summii nyaadheera 2015 eebila gaafa 26 kaasee. Tole. Sagantaa naannoo magaalaa Eebichoo xiqqaa irratti yaana. Eebichoo xiqqaa jechuun godina Lubbaaboor. Lubbaaboor. Tole. Tola. Achirratti sagantaa guyyaa. Magaalaa maal jettan? Magaalaa Eebichoo xiqqaa. Eebichoo xiqqaa. Eeshi. Achirratti eebila gaafa 29. 29.
summii nyaadhe 28 eebila 28 gara ganamaa summii nyaadheera. Sagantaa waamtaniiti moo akkamii? Akkaataan itti deetu tun summii nyaati fuula duraa eebila 27 wangeela lallaban ture jimaata isaa. Eeshi. Dhaloota waaqayyo duukaan jirre mallattoon isaa maali jedhee lallabaadha. Tole. Barsiisan barsiisaa jira. Eeshi. Utuun barsiisaa jiru saayitii 20 ta'anii cufii macaafa kanaan jira sagaleetu. 20? Tole. Innaan wanti sun na rakkisee sagalee sana adda baafachuu natti ulfaadha. Amma saayitii 20 ta'an macaafa cufii naan jedha. Eeshi. Innaan saayitii 20 gaafa inni ta'ee jiru macaafan cufee. Tole. Macaafan cufee macaafa erga cufee booda. Lallaba dhaabdanii jechuudha. Lallaba nan dhaabe. Eeshi. Yookaan sabni kun misaa baansee yookaan kadhannaa dhansee yookaan waan tokko ta'ee callume dee yaabadhe sagalee amma ka sagalee wangeela cufii jedhu dhageessu. Eeyyee. Eeshi. Innaan ergaadha jechuudha sagalee waan ergaadha. Eeshi. Innaan maaliif akkas ta'a jechuudhaaf sabni wal keessa fiiguu barbaade. Eeshi. Innaan utuu dhaabachaa jiru amantoota kana keessaa biyya kana keessatti waan godhanaan jedhe. Eeshi. Innaan amantoota kana keessaa dhiira nama 8 lakkaa'e kaasinaan jedhe. Tole. Innaan haa ta'u jedheen dhiira nama 8 tokko 2 3 nama 8 lakkaa'e kaasee. Nama 8? Eeyyee. Eeshi maaltu ta'uuf? Egaa waan ta'uudhaaf jiru humnayyuu hin beeku. Eeshi maaliif kaaf ture maala ta'uudhaaf kaaf ture? Qajeelfamu manni na qajeelchu sananii. Nama 8 sagalee sanatu filadhu jedhe. Filattan. Isa booda sagalee manni dhaggeeffadhe dhaabadhee kaaseera waan ta'eef. Erga isaan kaanii booda biyyoota kana keessaa ilmoota bofaatu jira. Ilma bofaa? Ilmoota bofaa kan ta'e sanyii bofaa kan ta'etu baay'ee jira. Eeshi. Sanuma duukaa immoo bineensi marrataan caattoo qabu mataa irraanis morma jalaanis waggaa 9 guutuu saanduqa dheeraa mana namaa keessaa qabee dheeraan keessa kan jiru karaa cinaacha isaa dhufeetti galee haadhaliin gosa 3 marrumaa isaa keessa kan jiru. Eeshi. Biyya kana keessa kan inni miidhe tokko namoota gaa'ela geggeeffatan lammaffaan namoota gaa'elatti adeemaa jiran. Eeshi. Inni kan birooni namoota ijoollota yuunivarsiitii xumuranii iddoo garaagaraatti galan hojii qabuu irratti kan utuu eebbifamanii galanii kan du'a baatu jira. Du'a baay'isa biyya kanatti naan jedhu. Tole. Afuura kanatti. Afuura kanatti. Afuura marrataa kanatti. Eeshi. Isa booda kun bakkee ba'a namoota kana gidduu siisaa dhufan fooricaa dhufa siisaa dhufa. Sagalee dhageessu. Sabni kun dhaabbatee tasgabbii dhaggeeffatu. Eeshi. Nama 8 kana haala namni tokko huba lafaa fuudhuu qabu namoota 8 kanaaf naboo kenna jedhe waaqayyo. Tole. Qajeelfama kanatti himee namooti 8 kun akka isaan billaa jaajjii barbaaddatan natti himi. Eeshi. Billaa jaajjii qabdu jennaan noofa goraa dhudhunnee qabnu naan jedhan. Akkuma Pheexros billaa luqqifate jirta. Akkasidha. Eeshi. Innaan wantichi anatti ulfaateera sagaleen sun waan ta'eef uummanni maaltu ta'uudhaaf jedha inni kan abukaadoo yaabbata inni kan waddeessi yaabbata inni kan akaakitti yaabaa. Eeshi. Kun bara meeqame? Kuni bara 2015. Tole. Eebila gaafa 28. Saayitii. Eeshi. 20 ka'ee. Eeshi. Hanga saayitii 9. Tole. Haaliin kuni. Inni kan muka yaabaa inni kan hin baqataa inni kan maal ta'a? Ummati wal keessa fiigee. Baay'een hin diigame. Eeyyee. Duriyyoonni warri kaan warri caadii qaamanii agalgaa'ee sirrii biyya kana keessa dhufe kunoo isa kana gadhiisuun qabnu jechuudhaani. Eeshi an kanan jedhu. Eeyyee. Sagantaan kun sagantaa waldaati moo firusee jedhamu nama dhuunfaati. Sagantaa nama dhuunfaa. Abbaa qabeenyaati. Abbaa qabeenyaati. Eeyyee. Mana nama tokkooti jechuudha. Mana nama tokkooti nama waggaa 9 geggeeffatee kurnaffaa isaatti natu dhaqee. Kurnaffaa irra ta'e. Waggaa 9 guutuu deddeebi'ee sagantaan geggeeffamaa ture mana sanatti. Eeshi. Tole. Kanaafi isa booda nama 8 kanaan inni billaa 8 barbaadadhaan jedhee billaa 5 mucaa tokko dura qee bakkeera nu fidee dhufe. Billaa 3 immoo manuma sana keessa arganne. Walitti dhufee billaa 8 nu ta'e. 8. Erga isaan billaa 8 kana fudhatanii namoota 4 gajjallaa gorsiisi namoota 4 gaarraa gorsiisi naan jedhe. Kanaan booda tokko 2 3 ta'e lakkaa'ii bineensi kun siisaa dhufa naan jedhe. Eessaa dhufa gaa? Egaa bakka inni dhufuun beekamoo naan gallee. Lakkaa'ii manaan jedha. Akka inni mana namaa keessaa dhufu garuu booda naa dhufe. Tole. Innaan gaafan lakkaa'ee jedhu tokko 2 3 gaafan jedhu siisaa fooricaa marrataan dhufe. Siisaa ma dhufe? Siisaa ma dhufe. Eeshi nan lakkaa'e. Asxaa burreedha isa uummanni kan lagatti kenname. Amma kun godina Ilubaaboor. Magaalaa Eebichoo xiqqoo. Magaalaa Eebichoo xiqqoo. Namoonni achi nu daawwatan amma waan kana beeku. Beeku namooti baay'ee sirriitti beeku. Sirriitti hundaa'u sirriitti beeku iyyuu malee. Egaa godina Ilubaaboraa keessaa Eebichoo xiqqoo keessaa namoonni kallattii garaagaraatiin dawwaltanii wanta kana dhugaasaa hubachuu dandeessu jechuudha. Kun bara 2015 keessa waan ta'e ragaa bahama waan jirudha jechuudha daawwattoonni keenya qulqulleeffachuu ni dandeessu jechuudha. Tole. Innaa kanaafi sun gaafa ta'e jedhu namoota 8 kanaan rukutaan jedheen. Eeshi.
Gaafa isaan rukutan bineensa kana gaafa isaan rukutan bineensi kun gaasejii facaasuu gaafa inni barbaadu maanguddoo tokko lafaa ka'ee wangeelaa asiin isaa keessatti yoo rukuti nama fixa kuni naan jedhe. Eeshi. Tasgabbaa'uu dide waan ta'eef. Du'uu dide olii gadi fiige. Olii gadi fiige. Naan maqaa Yesuus irra gennaan rafe. Rafuma. Rafuma seera qabeessa rafee. Eeshi. Naan namoota 8 kanaan rukutaan jedheen. Tole. Gaafa isaan rukutanii waama tokkoyyuu nu rukutamu dhamamu dhiibu achumaa ciicii wayii siisa wayiin siisa baqa foorcoo wayii fooricaa inni kaanii itti deemee suuraa fakkaafata inni kaanii baqata. Innaan gaafa billaa kana rukutaa duudiduu billaa keessa fidaan jedheen. Billaan anati maqaa kee maqaa billaadha waamuruu dandeessa waan ta'eef maqaan makeetii bineensa kana murii maqaa Yesuusiin jennaan. Gaafa isaan gadi dhiisan walakkaa wasaa gaafa isaan xaaxarii kan bakka xaaxarii gosa 3 keessaa yaa'e. Xaaxarii 3? Xaaxarii 3. Eessa isaa keessaa? Farrummaa wasaa keessaa yaa'e. Xaaxariin kun maali? Xaaxariin kun xaaxarii masa ijoolleen taphattu wayii fakkaata. Xaaxarii jechuun kan ijoolleen lafarratti hin taphattu kan lafarratti hin taphattu wayii fakkaata. Xaaxariin kun gosa 3dha. Maaliin beekama gosa 3 ta'u? Gosa tokko gurraacha. Tokko gurraacha. Lammaffaan immoo qayii wayiidha. Diimaa jechuudha. Diimaa. Inni sadaffaan immoo keelloo. Bifa keelloo. Bifa keelloo wayiidha. Tole. Isa kana hiika akka sanatti hime. Hiika? Inni gurraachi. Waaqayyoon natti. Waaqayyoon sitti hima. Maayin? Inni gurraachi sun xaaxarii inni gurraachi suni namoota ijoollota xumuranii yuunivarsiitii galan barnoota eebbifamanii jiranii akka isaan hin milkoofne. Akka isaan hin milkoofne. Inni diimaan hoo? Karaattan bisuusaati. Karaattan bisuusaati. Inni qayii sun immoo. Inni diimaan. Inni diimaan sun immoo ijoollota dhiiga warraaf waggaa 7 kaasee amma waggaa 25 gidduu kan jiru namoota sammuu barnootaa qaban sammuu nagadaa kan qaban filachuudhaaf mul'ata borii kan qaban namoota karaatee kan hambisu nama hundumaa gaggabdootu itti namni jira biyya kana keessaa naan jedhe. Gaggabdoo? Hin gaggabsaa? Hin gaggabsaa. Amma inni kaan laga bishaanii dhaqee faa kubeel kan dhabee galaa inni kaan baabura dhaqee inni kaan gabaa dhaqee inni kaan achi ba'ee inni kaan dhabee galaa maal kun jennaan gaggabdoo naan jedhanii. Tole. Hafuurri sun akka inni sana godhatu. Hin gaggabsa? Hin gaggabsaa. Inni keelloo fakkaatu sun immoo bifa taayifoodii taayifeesii kan fakkaatu hafuurota hiluuminaantii sanuma duukaa ta'ee kan achi ol shaatisiisu. In hoqqisiisa. Bifa sanaanii bifa keelloodhaan garaachatti qabu walleetti qabu bifa sanaan namoota kan dararu. Dhukkuba facaasaa jechuudha. Dhukkuba facaasaa. Inni keelloon sun dhukkuba facaasaa. Mataa nyaataa garaa kaasaa fakkaata. Illa waasessaa. Bifa kanaan kan abboomamee jiru naan jedhu. Egaa humnoota kanaa sagantaa kanaan daadhiyaarra cabseera jechuun sagalee sana saba sanaa biraan ga'eera. Sanatti bufuudhaan egaa taateen sanatti bufee jiru. Akkamitti egaa qoricha nyaata? Maal akka ta'e egaa miseensoliin bineensa sanaa kan taatan hiyyaan jedhe waaqayyoo hiyyannaan namoota akkasii jiran jennaan. Miseensoliin bineensa kanaa kan taatan biyya keessa hiyyaa. Gubaayee keessa. Miseensa bineensa kanaa kan taatan tikee keessa kan fudhatan waraqaasaa kan fudhatan lafa jirtan hiyyaa jennaan. Namni silaa halleluyyaadhaan afaadhaan gubaayee keessa bila biyya balleessaa jiru. Dubartiin tokko maqaan dha'uun fuuluma koo dhaabbatteetu wayyoo itti harka wayii rukuttee maanni maal taataniin jedheen kanarra gumaa koon ba'a bineensi kun mana koo keessaa ba'ee jettee maqaa abbaa manaa ishees dhooftee maqaa ishees dhooftee xiyyaara keenya waggaa 9 ajjeestee nagaadhaan galtaa biyya kana keessa naan xiyyaara sun maali? Xiyyaara egaa eebba isaanii kan harkisuudha. Marataan sila waggaa 9 jedhamee ture. Ofi sila. Isaanii xiyyaara kan jedhu. Xiyyaarri kan jedhu isaanii xiyyaara. Lubboba ta'e malee marataa ta'e malee isaanii xiyyaara isaanii. Ittiin barrisu? Ittiin barrisu. Isaanii Addis Ababaa walakkaa Sintiraal isaa beektaa jechuutti dhufa ina gaafatanii. Akka nama hin beeknetti hin beeku jedheen. Tole. Jennaan Addis Ababaanii walakkaan aratti kiiroodhaan achi dhanneetu sa'aatii tokko gidduutti jedhan. Qabeenya baankii keessa jiru kan nagadan kan daldalan mootummaa isaa tokko gidduutti fuudhee. Maaliif taphittii fuutuu jennaan hafuura kanaan gaallabnaadha. Sa'aatii tokkotti? Sa'aatii tokkotti. Hafuura sanaan gaallabanii? Hafuuraan deemanii sa'aatii tokkotti fudhatee? Birrii miliyoonii meeqa fuudhee deemnaa? Isa booda gaarra guyyaatu sitti dhufe waan ta'eef qabeenya warra fuutanii kana hin galchitu lafa jirtanii jennaan dhugumayyuu qarra waaqayyoon qabeessitee namti guddaan kun miichaan of keetti gadhiiste. Innaan isa booda miseensolii kan koo kan fakkaatu waa malee qophaa koo fincaa'uutti dubartii ishee jalqabaa ture. Tole. Innaan miseensa gaafa ishee maqaa dhooftee waan mattu dhufanitti marmanii haadhoo qoon hojii lamatti qophaa kee jitu qophaa kee fincooftu mammaattu noo maaliif jennee wajjin jalqabne jennee si dhaggeeffatarraa nu waan taane si eegaa turre jettee ishee tokko dabalamtee fincooftu.
Inficaa. Fincaanii. Hamma nama afur erga fincaanii booda Achuma gubaa'ee fuuldura fincaa'u. achuma gubaa'ee fuuldura saba keessatti. Tole. Kanaan booda miseensoliin cimaan kan hafe jira biyya kana keessatti jedhan. Maal ta'ee jennaanii warruma sagantaa mana kana keessaatti leenjisaa biyya keenyaa jedhan. Maal leenjisannaanii foon namaa nyaachuu akkaataa itti rifeensa namaa buqqifatan akkaataa itti dhaqanii hirriba keetti nama dammassan. Waan laata feeran. Akkaataa itti daa'ima waldaa keessa qurqurtuu qabannu akkaataa itti dhiiga isaanii waraabnu kan nu barsiise. Leenjisaa keenya ta'e waan keenya waan ta'eef dhufa waaman godhan. Waami ka maqaa Yesuusii jennaan maqaa dhooftee waamtee. Waamte. Nama fagootii waamte moo eessa waamte? Achuma warruma sagantaa sana qopheesseedha. Warruma sagantaa sana qopheesseedha. Warruma sagantaa sana? Achuma keessaati. Mana sagantaa sana? Maatima sana? Maatima sana. Jennaan taatee sana gaafa dhagaa. Maa isa waggaa sagalii konfereensii qopheessaniiti waggaa kurnaffaa isin naqxa miti? Waggaa kurnaffaa isaatti dhaqe. Isumatu waamama? Isumatu waamama. Egaa tajaajiltoonni waggaa sagal dhaqanii sagantaa sana geggeessanii maal akka isaan godhan hin beeku. Waaqayyoon ibsiniif ta'ee wayii waamiin jedhee ta'ee of eeggachuuf ta'ee bisineesii dhiisanii galan ta'ee wantichi naannofne. Egaa Waaqayyo immoo bakkeen baasa waan jedhu ganuma manuma. Waamamee ogaa? Gaafani dubartii ishee haadha manaa sanaa waamanii maqaa isheen dhawwa baloo balu jedhanii gaafa isaan waaman yee jennaan hafuurri nama karra jiru hiyyi jennaan haawu jechaa koshinaa keessaa baatee dhuftee lafa dhoofte. Gaafa lafa dhoofteettu isa booda maaliidhaati jennaan hafuura muummaa kan hin hojjedhu biyyoota kana keessatti ani leenjisaa namoota kanaati Waaqayyoon naqabee. Eessa maaliidhaan kee bineensi kennan nun keessa bineensa miti jette maalinaan ijoollee keessanii maal jettu isinii buchee faa jettanii waamtanii jette maqaan masoodhaan jette. Ijoollee keenya nama jaallannu buchee faa inni waamnami baabbii faa inni waamnami dhiiree akkuma kanattitu akka hin jenne akkas jenne waamnaa dheeruun deebiseef kan keenya gaa waraabessas miti jette maaliidha jennaan makulaa jedhama. Makulaa? Moggaasa jechuudha? Moggaasa isaa makulaa. Makulaa waami kaa jennaan makulaa jennaan jennaan kiis koko lammaffaa keessaa dhufee isaan dura dhaabate ni jedhee gadi ba'ee? Gadi ba'ee bineensi kun bineensa seeftii isaa eeggatee jirudha. Seeftii isaa eeganii fi bareechanii rifeensa sana qarrasanii fi qeensa miila isaa kana qalamitti dibanii fi erga inni ba'e yoo ajjeesuma isaa irratti hin tolle sirriitti daawwatanii yaadee. Waraabessa gabbee? Manuma keessaa? Mana keessaa gadi ba'ee rukutanii ajjeesanii. Bakka kanaan booda uummanni misaa nyaannu jedhanii galuudhaaf gaafa isaan ka'anii misaana nyaatamu nyaadhaa jedhanii harka dhiqatanii misaa nyaatanii. Egaa taateen sun biyya ormaadha waan ta'eef biyya sana turuu waaree boodatti fufuu hin barbaanne galuu barbaanne. Galuu barbaaddan? Tole. Sa'aatii 9:20 amma kana namoonni misaa waan jedhamu beelaan jiru. Ergamaa biyya keenya nu dhufee waaqayyooti guddaa hojjeta jechuudhaan yaada kan akkasii kennuudhaan baay'eetu tole. Innaan isa booda kadhannaa galuudhaaf waan sadii fudhadhee namni dhaqee kadhatee lafatti qabee mana fincaaniitti sokkee. Mana fincaanii boolluma sana dhaqee jilbeeffatee waaqayyoon gaafadhee waaqayyoon kadhadhee waan sadii kadhadhe. Mana fincaanii keessatti? Mana fincaanii keessatti. Tole. Tokko sagantaa xumuree nan gara naa fayyamee kadhadhee. Lama nyaata kee kana nan nyaadha mottaman godha jedheen kadhadhee. Mana yeera wanta ta'eef lubbuu keessanii sodaata. Tole. Inni sadaffaan immoo nama fuudhee maatii qabuudha waan ta'eef ijoollee koo nan jaalladha, haadha manaa koo nan jaalladha, haadha koo nan jaalladha. Tajaajiltoota waldaa koo biyya koo buloota fuudhaa baay'ee waan nan jaalladhuuf. Egaa reeffa koo kanaan na waamta yoo ta'e reeffi koo biyya kanatti akka hin gubamne. Tole. Waamicha koo kanaan hin goone yoo kanaan na waamte immoo biyya kaatti na waamini. Ergan galee waldaa kootti maatii kootti illee namoonni biyya kootti reeffa koo kana kabajuu gidduutti waamicha na geggeesse yoo kanaan ta'anii illee hin kadhadhee. Tole. Ennaan kanaan si waamu naan jedhe Waaqayyo. Inni dhukkubsattaa baajata guddaan baaftaa mana qorichaa gurguddaan nattaa hin duutu mudannoon kun namoonni biyya keetii namoonni baay'ee sirratti hin argu. Hojii koo garuutti guftee naa hojjetta ittiin dhugaa naa baata akka ittiin dhugaa naa baatu lallaba kee ittiin qaruu tajaajila kee ittiin qaruudhaaf namoota dhaloota kana si teellaa jiran waa yaadachiisuuf ulee dhaabbataa kanaan ta'uu himanii akkasii godhe naan jedhee. Tole. Sagalee takka naan jedhaa. Sagalee. Isa booda nan jabaadhee utuu sanarra kan caalu ta'eyyuu kadhannaa koo ta'eera kanaan booda. Kun gaafa yoomiga? Waaree sana booda? Waaree booda itti deebi'uuf gaafa 28. yoo qoricha kana yoom nyaatan gaa?
qoricha kan 29. Idami sagalee. Bultanii jechuudha. Taatee nama ta'e kun 27 ta'eetu Eeshi. 28 galgala ganama isaan nyaate. 28 ganama isaa. Ganama barii nyaate. Ganama barii. Ganama barii akkamitti nyaatamne? Ganama barii sana isa jalqabaa galuudhaafi saayitii 11 kan ka'een. Hirribaa. Hirribaa. Tole. Nama 3 ta'anii siree tokko rafnaa. Eeshi. Galuudhaaf gaafa ka'u baarriin balballi mana keessaa cufaadha. Alaanis cufaadha. Eeshi. Foddaan guutummaa yookaan maskootiin cufaadha. Tole. Karaan boodhabeen nama mana sanaa waamna nama jalaa waate dhibee deebi'ee gaafa naqee ciisicha duultaan xiqqoo mataa gadi qabadhee mataa gaafa gadi qabadhee faarfataanii hojii waamamne nan iyyaa'e maaliif jennaan Manatti siiti cufame. erga balballi keessaa balalitti cufamee nuu jalaa waachuu didan nan iyyaa'e. Eeshi. Kottuun iyyiniitii yoo iyyite immoo taateen tokko hin jiru jarri kun billaa madanuu dhabus hin dhumne waa fakkaataa dhiisi callame dhoobsiin jedheen. Eeshi. Innan amma sirri barramne waan ta'eef saayitii 12tti hirribaa gaafa ka'ee jedhu Sa'aatii meeqatti? saayitii 12tti Eeshi. bila Bila gaafa gaafa 28 sana Tole. saayitii 12tti hirribaa ka'een ammas galuudhaaf gaafa kaanu baa warraa mana sanaa gaafa waamnu balbala qosoo qobne gaafa balbala waqaanii jennu ka'ee maanni wangeelaawwii jedhu Eega barii jechuudha. erga baree Tole. ani daandii konkolaataatti ba'uu barbaada galuun barbaadaan jedheen boorsaa biradhee gaafa ka'u lakkaa namoonni waggaa mana kana dhufanii utuu biran dhufiin ba'anii naan jedhe. Mana sana. Eeshi. Maala wayyuulee na bira dhufanii baatu sa'aatii tokko tun ta'in daandii konkolaataatti isin baasaa jedhe. Eeshi. Isa booda haa ta'u jennee faarfataatti mee mana fincaanii deemnee boorsaa keenya kaa'anii achi baanee mana fincaanii dhannee xumurree dhufne fuula keenya dhiqannee harka keenya dhiqannee qursii cidhanii nuu fidanii ganama. Eeshi. Gaafa isaan qursii cidhanii nuu fidanii qursii kana irratti galateeffannee qursii kana nyaannee qursii irratti peepsii golaa buqqisanii nuu fidan. Eeshi. Innaan gaafa isaan buqqisanii fidanii fuula keenya dura kaa'anii peepsiin kun achuma buqqa'a. Asiidiin isaa baay'ee dabala. Isin duratti hin buqqaane? Duratti hin buqqaane. Innaan waan lamatu sammuu keessa na dhufee egaa mudannoon jiraatu tokko sana waan jedhamu yaade tokko peepsiin saasiisaa yabbaa madunguutu buqqifata malee kulatti namaan buqqa'u. Hin shakkitan? Hin shakkee. Innaan waan hin buqqa'in jiru naa fidaa malee waan kulatti buqqee dhufe dhuguu jedheetanii didee innaan mucaa mana sanaa maqaa dhabeeun baadhee inni abalu jedheetanii gaafan ka'eetti kennu ati warra mana sanaa akka mucaan koo wangeelaa peepsii nunnee jette. Innaan wantichi akka inni qabu naqqa'een akka inni rakkina qabu naqqa'een anuuta akkaan nunne gaafa yaadii keenya walii galeedhaan jedheen. Tole. Isa booda qursii kan nyaannee sunuu hafee waan hin buqqa'in jiru immoo naa fidaa yaada isaa tasgabbeessuuf jedheen soofii buqqituun buqqisinaa fidan fayyaa sanaa fidanii ilkaanuma gasheen buqqisee isaan biratti dhuggee xumureen kadhannaa gabaabaa kadhanne qaale. Kadhannaa kutaan gaafa isa dubbisana yaadadhaa. Tole. Faarfannaa 25 lakkoofsa 12 dubbise akka jedhaa. Namni waaqayyoon sodaatu eenyu karaa fo'achuu isaaf ta'u waaqa isaatti agarsiisa. Inni gaariitti jiraata sanyii isaas lafa hin qabata. Ogeessonni waaqayyoon barbaada yoo jiraatan waaqayyoo laasaa malee ilmaan namoota gadi ilaalaa. Tole. Kan jedhu dubbiseetan. Sanyiin qajeelotaa lafa hin qabata dhimma turee kenneen daqiiqaa kunnan tokko kan caalatti dubbadheen. Kadhannaa kan isaanii utuu hin taane ofitti nu deebisee waaqayyo. Kadhannaa kadhannu nyaata faarfataan kun nyaatu bishaan inni kanaan booda dhugu nyaata kanaan booda nyaannu nuusi feessi nanna keenya wajjii wal fudhatu namni keenya nanna Istifaanos ta'u nanna Yohaannis Cuuphaa ta'u jennee kadhannee innaan kadhannaan kun sammuusa qabate abbaa warra mana sanaa maalni kadhannaan kun waan jedhamu ergaa nurra barbaadaa isaan sagantaa guddaa qopheessee tura waan ta'eef waaqayyo si guddisaa si dabarsaa gadi dadhabbii kennan baasaa waan sagalee akkasiitu eegamaa jira garuu sagaleen tokko himaatii sana dhibee kan ofii keenyaa kadhannee isa booda furri qulqulluu ofitti nu deebise kan keenya erga kadhannee xumurree booda erga teenyee kadhannaa ammas sammuuna qabate wangeelaa binaan jedhe si'a tokko tokko kanuma keenya nu godha sagalee dubbannu kanatu waan akka ta'e hin beeku malee nu akkasumatti waan furri qulqulluun gara kofiitiin kadhadhee jedheen kanaan booda akka itti deebifnee xumurree isa booda nyaata nuu fidanii nyaata waxiin daaqqoo nuu fidanii nama ja'a wayii ta'anitti dhiyaatan. Isarratti qoricha nyaatanii qabu? Isarratti gaa isa jalqabaa waxii noormaalii manuu fidan waxii mandaaqqoo noormaalii fidatti naqanii nyaanne erga nyaanne booda gara quufutti dhumnee gadi gaameen jira mitiire. Dabalati. Buddeenni fidanitti dabalanii isa booda billiitiin daaqqoo fidan irratti falfalanii caccabsuu jalqabanii. Egaa dubartiin tokko akkuma taasisnaa dhufuu dide gaafa sana dhiiraaf dhiira jechuun nan dadhabe funyaan ishee kun dheeraadha. Areebi ishee kun baay'ee gurguddaadha.
Akkaataa uumama kan nama rakkisaa. Eeshi. Uumati intini dhadhaa dingaa'ee shaayee kan jedhamu bakka ni beektaa. Eeshi. Shiniitti jechuudha. Shiniitti jechuudha. Isatti naqxee fiddeetu walumaan. Dhadhaa jechuudha. Dhadhaa. Tole. Dhadhaatti maku. Walii dhadhaatti maku. Eeshi. Mudannoon jiraatu kan wantoota hedduutu darbe waan ta'eef tokko kottu damma nyaadhu jedhu 2,500 nagatti bitanii Achumaa moo? achuma Eeshi. na waamanii jennaan addamma mana namaa dhaqee nyaadhu jechuudhaan sammuu kan waan naqeekeef Tole. mudannoo sanaa shakkeera. Eeshi. Isa dabartanii Isa darbeera. Eeshi. Dammichis qabachuudha. Dammichis qaba. Eeshi. Lafaan lafeera furichi waan ta'eef. Eeshi. Inni lammaffaanii peepsii Peepsii silaa. golatti buqqa'ee dhufe shakkeera. Kun sadaffadha. Inni kun sadaffaa kanarrattitu summii kana nyaanne summii kana akka nyaannu kan waaqayyo nutti himu yookaan sitti himu waan jedhamu xiqqoo namoonni kun hin daawwatu yoo ta'e Eeshi egaa. itti gargaaramu yoo ta'eef Waaqayyo isinitti himee dhuguma hin. waaqayyo nutti himeera manuma gaafa hin qabuyyuu akka summii nyaadhutti himeera. Eeshi. Jalqaba yeroo tajaajila kana dhaqxan. Yeroo tajaajila dhaquudhaaf tun tajaajila kana dhaquudhaaf. Akkamitti deemtarree? Waaqayyo isinitti himeera. Mangadaa irratti qellii magaalaa kan jedhamu tokko innaan sii kaasuu barbaade achitti gorree Tole. tarii iddoo kadhannaati waan ta'eef mudannaa addaa waan hin qabne maqaa lafa kadhannaatti kadhanne sana hin rakkoo qabu. Eeshi. Guyyoota gaafa gara teellaatti deebi'uu fakkaate natti fakkaata. Rakkoon qabu. Haala sanaa Rakkoon qabu. utuu achiin ga'een fuula duraa mana qees Geetaachoo kan jedhamutti gorree Kellai. kella jechuudha. Tole. Achitti gorree kadhannaa kadhannee wangeelatti kennanii wangeela dubbisee kadhannaa kadhannee qees Geetaachoodhaaf kadhannaa laadhee qees Geetaachoo miila qoyatti kufee namni koo kana qaqqabee kadhannaa naa kadhata. Yoseefiin anna Istifaanos qabaaree summii kana hin danda'aree akka Istifaanos fa'aa kana akka Peetiroos fa'aa kana akka Phaawulos fa'aa kana hin danda'aree nanna Daani'el fa'aa qabaaree akka dargaggeessa manamaa Daani'el sana hin taare namni kun moo miidhama moo yoo achitti miidhama ta'e hin ergin yoo moo ulfina keete moo ergee naa kadhata Eeshi. kadhannaa sun naa dhufuu dide baay'ee na rakkise. Argeera jechuudha. Inni argeera mul'ata argee naa kadhata Qeesii. qees Geetaachoo Qees mirkana. Geetaachoo kan jedhamu. Eeyyee. Eeshi. Isa irratti barsiisaan gurmeessaa qoyya ammasa qeesiin bukkee naannee qabu jedhan boo falfaleessitti maa naan jedhe. Tole. Innaan wangeelaa Yoosef ennaan manatti dhaqaa jirtu waraabessatu jira waggaa 9 sagantaa geeffatan kurnaffaatatti situ dhaqa Eeshi. hiiskoo 12ffaa keessa waraabessa jira barsiisaan gurmeessaa. Akkamitti kana sodaatanii hin deebine beekamu sagantaa kana dhaqxanis. Egaa- Wareeguma dhaqxanii. Yeroo sanaa sammuun koo kun akka sagantaa tokko dheebuu sagantaa qabuni Eeshi. darbiin darbee dhufe dadhabaa koodha. Eeshi. Bitaa immoo galee gaafa 29 mucaan cuursifadha yoo ture mucaa ta'e alfaffaa kan godhadhe jira. Mucaa cuufsifatte. Eeshi. Sunumtu naa Maal bayyaa sodaatanitti sagantaa kana dhaqxan moo ajajuma waaqayyo sodaatanii dhaqxarree? amma sunumtu gaayyaana kooti galuu barbaadeedha. Egaa waaqayyo isa dubbatu dhiisus waan jedhamu egaa wanta sana waan sodaadheef naqu waan jedhamu sammuu kootti murteesse galuudhaaf ka'e. Eeshi. Galuudhaaf ka'een gaafa hidhee achuma sagantaa kana naqu walumaa galatti barsiisaa gurmeessaattis qees Geetaachooti nagaadhaame gaafa hin bahu kennaan barsiisaan Geetaachoo barsiisaan gurmeessaa akka naan jedhe. Eeshi. Ilaamee naan jedhee naani mana kee doogayii jira sagantaa lafa waaqonni si jedhe dhiistee lubbuu baraa'uu dhiistee galtaa doogayii mataa ishee kanaan jedhe. Boo'icha jechuudha. Boo'icha. Nama du'aadha. Nama du'a manuma keessaa gamaatii koo ta'uu danda'a beeku kana sammuuti naannoo namni du'eema namni doogayii dhufuusaa gaariidha jedhee egaa sagantaa biyyatti Beekamsa waaqayyooti. biyya ormaatti dhaqee miidhamuu korraa sagalee isaachii sana didee galuu kodha qabu. Beekamsi waa beekamu kun. Karaa waaqayyo isin erge diddaniinaan Eeyyee. balaa gara biraatu mana taa'ee isin eegaa jiru. Eeyyee akkasiidha ammoo waaqayyo Akkuma Yoonaas raajichaa jechuudha. akkasiidha. Eeshi. Innaan makiinaa kan addunyaa takilee kan jedhu tokkotu jira. Eeshi. Shufeeriidha. Isa qabatanii kaatan. Makiinaa kan waldaa amma kana yesus jaarsoo ofa. Eeshi. Innaan gaafa inni gullisa jedhee dhufu isa jalqabaa naannoo harkatti kaasee bakkee naa badha. Tole. Eessatti wangeelaa wilan galaan jira innaan kottu galee kan fiilla fiitii naan jedhe. Eeshi. Gaafa fiilla fiitii galuu in kaanee uummata baay'eetu keessa jira gullisa irratti dawwalanii waa maaru isa. Innaan utuu adeemnu mul'atan argaa fuula kodhatti. Eeshi. Mana koo kanaa mana boroo guutee ala guutee keessa guutee ijoollee waggaa torbaatii amma jaarsoliitti harka facaasa gara mana keenyaatti fiigu Eeshi. boo'icha guddaa taa'eera. Mul'ata argitu. Mul'atan arga fuula kodhatti. Naannoo mana keessanii? Galaan jira deebi'ee sagalicha baqadheen Eeshi. deebi'ee galaa jira makiinaa addunyaa takilee keessa jira. Eeshi. Innaan utuu deemaaru naannoo Peteroo kan jedhamu jira makiinaa sadii irratti gubatee jira achitti. Eeshi. Tabbatti sana gaafa hin ga'u achi keen addunyaa waraajii jedheen Eeshi. maal taate maal rakkattee naan jedhe. Tole. Dhiis waaqayyoo walatti maa jira iddoo waaqayyootti na erge dhiiseenanii dideen galaa jira garuu akkoo mana taa'ee na eegaadha galee miidhamu korachitti dhaqee miidhamu koo wayyaa Achi dhaquu koo wayyaa hin kutattan. yaada waaqayyoo raawwadhaa naa dhaabi makiinaan jedhe. Tole.
Maaltaati wangeelaa waduma garmalee ba'aa jira. Maaliif boqotti sammuu guddisoo ol deebi'ennaan lakkisamatti guyyaan jireen. Kanaan booda isa booda uummata na hubattu jennaan dhiyeennaan wangeelaa yookaan lafa deemsisu qorra jedhee makiinaa bira naannessee walla deebisee naannoo maqaa yaaddessaa kan jedhamutti na buusee achitti na buusee bakka waan asii godhuun qabu silaa utuu gullisoo geessatti ture jedhee birii 200 naa laatee bu'een kanaan booda bakka jaraa wajjin gaafa walii dawwallu karaa asirraa dhufuu waan hin dandeenyeef asirra kutaadhaa karaa ciisaa boorrii keessa baatee sii dhufuu qabda. Dibbeen bubbeen olaftee magaalaan dabbasoo lafee ganjii walafee jechuudha. Dukutamaa. Kanaaf amma ganjiitti deemtee dhufuu kee wayya mootoraa jedhan namoota ganjiitti dawwalanii amma laga waldarii waan jedhamu jira. Karaa isaa gimbii keessaa bahee ganjii keessa bahee ilu baaburiin galuu jechuudha. Tole karaa sanarra baatanii hidhatanii jechuudha. Okay baay'ee liqii. Amma gara qoricha sanaatti adeemina. Karaa kanarra buutanii sodaatanii waaqa isitti dubbate wanta ta'eef ergaa kana fudhatanii deemtan. Okay ergaa kana fudhatanii hidhatanii amma dhadhaa isa dhumaa kanaan nyaata isinii fiddeetii lafeen daakuu falfaltee nyaata kanarratti itti nattee qoricha kana moo kamitti qoricha akkuma nama amma fakkeenyaaf gaafa keessummaa mana soddaa wayii gaafa dhaqan seera qabeessaan dhufanii qaalmushii wajjin itti naqanii isheen amma sana dhiiftee ishiniinumaan dhuftee itti naqa. Akkuma kabaja wayii fakkaata wantichi ulfina wayii fakkaata. Karaa namni akka hin dandeenye dhadhaadhaan nyaata wanti danda'amu. Gaafa isheen dhuftee itti nattu sunsumii qaba. Gaafa nyaanne jennu bishaan haayilaandii tokkotu fuula koo jira. Si arfan tokko fudhadheetanii isa duukaa bishaan haayilaandii sana dhigi. Isa duukaa burcuqqoo lamaan tokko duukaa baaseedha. Amma kana keessaa garuu waan natti hin dhaga'amne. Tole. Faarfataan sun garuu xiqqoo ittiin wayirratti argame sochii wayirratti argame. Abbaa koofi haadha koofi sammuu ilma tokkichaa wayyoo nan du'ee jedhe. Tole. Innaan gura isaatti jedheen gab jedhii ati qoricha nyaattee taan jedheen daga harka kee dhiqadhuutii motora qabadhu daandii waanti jedhe sokkii mana qorichaa deebii jedheen. Innaan innaanii anan mana ala biyyeeffadhutti waxii mandaafuu kana surree masaa taatee uffatuma kootii masuufi isaa taatee tiraanspoortiin namichi kennee fudhadhu jedhee didee. Kanaan booda kayyaanis nagaatti naannoo tiraanspoortii naa laatee tiraanspoortii kee waaqayyoon fadhinaan jedheen jedhe. Tiraanspoortii isaa fudhannee yoo xiqqaate kalesifti isaa haati ta'e kanattuu manni gammadanii guyyoota kaasee jechuudha amma kamitti namoonni birrii tuutii qopheessumaa ture gara birrii 800 naa ta'e jechuudha. Tiraanspoortii namichi naa baasu caaleedha. Kanaafi sanaanan galee kanaan galtan anoofi kooti kanaan galtaniiti mana eega mana keessanii booda akka qoricha nyaatan ofirratti bartanii mana keessa irraa mul'ate. Karaa irratti mul'ate. Adeemsa motoraan daqiiqaa 20 erga mana irraa fagaadhee naannoo meedaa qa'i masqal kan jedhamu bira ergan ga'e booda nanna koo kanatu surreen na qabaa dhufe. Bobbokoo. Surreen na qabaa dhufe, kaarshiin na qabaa dhufe, caammaan na qabaa dhufe, suubiin uffadhu kun na qabee, shamushiin uffadhu na qabee. Kanaan booda maal ta'uuf jedhee gaafa laalu nanna koo kanarra waanuma amma mucha yookaan waanuma amma shirii bunaa haati buna dhugan kan. Yookaan nama qorra naqee ishee tokkittiin hooqee qeensa miila qoyaa amma rifeensa mataa ishee tokkittiin hooqee kallattii sanarraan ka'e. Isin hoosise? Hoosise. Nanna keessaanis ijaaraa jechuudha. Isa booda nanna qorraa yaa'ee. Kanaan booda shamushis wirii tokko uffadhaa isuman qabee tarsaase. Suubii tokko mana uffadhaa isuman qabee tarsaase. Inni shufeeriin oofaa jiru ni natti cimeera waan ta'eef. Shufeeriin jedheenaan amma baalansii koo eeggataa waan hin jirreefi sirriitti na oofii qalbiidhaan na oofii akka nama taabota baatutti na oofii danda'uun jedheen. Innaan shufeerichi boo'ee utuu adeemaa jirru naannoo Goolloo waan jedhamu geenya. Goolloo gaafa jedhamu gaafa keenya achitti mana jala tokko namichi tokko farda wayii saayiraa achitti gaafa na buusee mana tokkotti gorree mana mangadaa wali tokkotti gorreen achitti nama kana xiqqoo ishee boqotu dhukkubaa jiraa jedhee shufeerichi. Gaafa achitti turee boqodhee jiru achitti taateen irratti ta'e suni karaa boqotan gam karaa boqodhime namaa innaan maxxaawaqiyaa gogaa waan hin raanfanne tarii asitti mangadaa kaatti nam miidhama yoon ta'e shufeerichaan tokko xalayyaa waldaa kooti kan inni achi keessa jira. Maxxaawaqiyaan koo achi keessa jira. Maxxaawaqiyaan koo fuudhee kenne silkii koo fuudhee kenne. Eessa baluu kan jedhamu wangeelaabii baluu kan jedhamu abbaa baluu baluu kan jedhamu abbaa magarti irratti dawwalii iddoo kana monaa qabu yoo namni miidhama ta'e yoo karaattan du'a ta'e yoo karaattan du'a ta'e manni kun immoo akka beeku naa godhee amma dubbatee irratti maatii sana wajjin haasa'ee
Yoon addatti namni hidhamatee biroota koon jedhanii naasi maatii nan guutuu wangeelaa dhannaaran. Eeshi. Maatii kiristaanii wangeelaa wanta tokko rakkoo hin qabudha. Tole. Isaan yoon miidhamillee sharaatti namu kabalinaa waan garaagaraa kabalinaa bakka na barii samaarii makoraalee ta'eeffatu baajata saanduquma kaawwattan saanduquma uffataallee qabattanii soo keessallee akkasuma keessanii na qabatan. Bakka du'aaf shakkisanii. Yoon asitti waamate. Tole maaltu manaan isin beekachiisin fuudhe? Egaa sanatti bubuudhaanii achoolna shaataan natti dhufe achoolle oqqisiise masaxxabii atiiti masaxxabii sagal waliin baratanii laasatti jechuudha. Mana jara sanaatti. Mana jara sanaatti. Isa booda fincaan immoo gara. Iddoon kun iddoo isin mana isin boqottan kun naannoo kamii? Boolloo jedhamti. Boolloo jedhama. Godina maalii keessa? Wallagga lixaa galeera? Aanaa Ganjii jedhama. Aanaa Ganjii jedhama. Okay. Achittiin goree bakka isa booda nama boqodhe ergaa xiqqoo karaa fincaanii dhiigaanis ba'ee karaa shaataas dhiigaan ba'ee nama boqodhee xiqqoo isin irraa gale. Isa booda shaaworii naa kennanii erganii isa shaaworii sana galee booda xiqqoo na tasgabbaa'ee of danda'utti dhufe. Isa sila na boqochitu isa sila na qolame yaadu baduu dide malee xiqqoo afurnatti deebi'aa dhufe. Innaan mucaan tokko wangeelaawiidha. Mucaan kun maqaan ishee lalisee jedhamti jennaan dubbadhee qabu mana waldaatii galti. Ifteetu hinduutu siin jedhe waaqayyo rakkina kee kana keessatti jira nattu si nyaachise waan Istifaanos faayee waan Isfaa dhugaa ba'aa turanii natu si qammasiise dhaloota kanaaf akka fakkeenya taatudha malee baajata guddaan baaftaa mana qorichaa gurguddaan ciistaa hinduutu seenaan kee dhaga'ama dhukkuba guddaan dhukkubsatta galtee umma banaa ciiftaa tajaajila kee motti buuftaa. Naan jettee ergaatti miti. Isa booda maatii sun hin gammadanii hundaa'ummoo mootaroon barbaanne deemee galuu hin barbaadedha kan jabaadheedha. Amma jabaatan? Kan jabaadhee. Egaa of keessaa baastanii xiqqoo ishee isin irraa kan galee jechuudha. Isa booda bakka nan galee gaafa sana 29 galee sanbadduraa 29 eebila 29 2015 tole qaniisa sanbadduraa sa'aatii 11 walakkaatti mana galee gaafa mana galuu egaa boromtii isaa cidha qabaa. Waldaa mucaa cumsifadha. Mucaan cumsifadha. Waldaa warra wangeelaa maqaan Yesuus dirree fayyinaattan mucaa maqaan isaa Shaaloom jedhamu mucaa Alfaffaarratti argadhe. Tole. Alfaffaarratti. Ijoollee qabdu mee? Ijoollee afuran qaba. Ijoollee afur. Alfaffaarratti mucaa maqaan isaa Shaaloom jedhamu argadhe mucaa dhiiraati kadhannaa dhufe. Eeshi. Mucaa kanan cumsifachuudhaafanii anaa haala mijeeffataa jiru. Gaafa sana carraa ta'een galaa jira. Galeen gaafa xiyool galuu xarabbeessaan mannumtii tolee jira maatii qoqqobbeessanii eeganii. Inni kaan shunkurtii quncisaa inni kaan qullubbii quncisu ijoollonni maatiin sollaa dhufanii gargaaranii haadha manaa kootti dubbachuu sodaadheen naati laatee naatii koo dhukkuboonni dhukkubsatti dubbachuu sodaadheen mucaa koo maariyaam isheen gabaattanii kottu nanna koo naa yookiin jedhudheen shaantaa sireerratti lafaan dheen of akkooti lafa dheechumatti. Ennaan gaafa dhufan amma nama 8tti diruudaa kottaa nanna kana naa hooqaan jedhu ennaan mucaan koo kun maal ta'e jechuudhaan sammuun dhufanii namoonni naannoo dhufanii mana hubatanii. Gaafa isaan naa hooqanii nanna kana gaafa isaan keessumatti naqanii hooqanii. Naannuma keessantuu ija yaase. Ija yaase noosisaa. Kanaan booda bakka waan akka ijuma jabii yaasee waanuma akka mucha nanna qofa cabsatee ba'ee. Eeshi. Tole egaa hooqaadhuma kanaan isin irraa gale moo isin ciibseera isin dhukkubeera. Galgala sanaa eebila 29 jechuun sanbaduraa isaati. Eeshi. Sanbaduraa isaa sana hin qubsanne. Egaa hooqama sanaan inni mucha yaase erga shaaworii kan irraa badee. Appitaayitiin kun cufame nyaata nyaachuu hin danda'u. Eeshi. Kanaan ciisee buleen ganama isaa nama mucaa kirsinnaa laadhee fi maatii wajjin dhufanii. Ennaan wangeelaa fi maaliif faara baddu duraan kokkofaltuu naan jedhani. Eeshi. Ennaan har'aa isinitti faara toluu hin danda'u miidhamaa harka isin keessanii yaada isin jiraan horaa ol lixaa hin jedhe. Tole. Ennaan obboleessi qonnan gafaa ol gashee teessisee. Erga teessisee booda ani sagantaan ture irratti lafan ture beeka abbaan suni. Bakka turetti miidhama guddaa waan hin miidhameef sunii waan hin nyaadheef badaa sammuun koo kunii banamaa miti tenshiniin koo qabamaadha yaada tokko jijjiiruu isin wajjin haasa'uu danda'u waan isin barbaadeef garuu naa xumuraayi yoon hin jiru ta'e immoo mucaa kana naa guddisaa hin jedhee yaada tokko laadheefi kanaan booda isaan waxiin daakuu wayis qabatee dhufanii buddeena duukaa qabatee dhufanii haadha manaan duukaa jirti akkuma kana dhugaatiin duukaa jira soogiddi duukaa jira waan isin biddan kanaa nyaachuusi soorachuus hin danda'u nan dhaqqabbalu waan ta'eef jedhe yaada kana gaafa dheeruuf hin boo'e maatiin sun hin boo'anii. Ennaan ani ofii kootii yoo jiraate kan inni guna qabbaneessa waan ta'eef birsiima nu qophaa'e dhugaa yoo nu geerraa kan baate waan biraa dhuguu hin danda'u jedhe waan biraa qabbaasuu hin danda'u jedhee egaa tajaajiltoonni keenya guutummaanis maanguddoonni keenya guutummaanis bolonna hafuuraas gaafa sanaa eebila 30 sanaa sanbata isaa wajjiniin carraa buna dhuguu waan qabnuuf keessummaan gaafa dhufanii
Kan ofii kooti waan isaan harka naa kan itti yaadde wajjin nyaachuu hin danda'u. Harka irra kaafatan naa kan fudhee naqee isaan irra tuudha malee nyaachuu hin danda'u. Egaa haala sanaan kudha tokkotti keessummaa sana geggeesseen dafinoo gara galgala sabbata guddaa sanaan kanatti cimee dafinoo sanatti cimee dafinoo sana jalqabee kana jechuun tokko jechuudha. Gaafa tokko jechuudha. Gaafa tokkooti. Tole. Ji'a salgaffaa tokko jechuudha. Ji'a salgaffaa gaafa tokko. Gaafa tokko. Eeshi. Dafinoo isaa kaasee natti cimee jechuudha. Achii booda isinitti cimee jechuudha. Natti cimee. Eeshi ji'a meeqa isin cimsime? Kanan ciise walumaa galatti turre ji'a tokko ciise. Ji'a tokko isin ciise. Ji'a tokko sirrii maxxan ciise. Bakka baay'ee masirri dhukkubee. Baay'ee dhukkubee nyaata nyaachuu yeroo hundaa nan shaataa inni kan biroo nama qabee ganna baata nama qabee walla gashaa. Bakka amma bira laayis ta'utti dhufeera. Amma baay'ee bakka jireenyi koo gadhumutti dhufeera bakka seenaa namoonni addunyaa kutataniiru. Walumaa galatti bakka inni kaan immoo Yoosef Wangeelaawii Yoosefiin hin du'e jedhanii silkii qochuudhaaf kan masbara qotinaa dawwalanii yeroon irraa fidadhe illee kaasu. Yeroo silkii kaasuu dadhabe jira garuu gaafa nu dandee kaasu siidha naan jedhanii faa gaafa isaanii gonfachuu dadhabanii kaan nama kan biraatti dawwalanii adda baafatan faa jiru. Iddoo biraati immoo as naannoo ammaa Laaloo Sabii jala Amuruu kan jedhamu ganda Amuruu jira. Achi amma naannoo Kooluudha namni Doogayyo Yoosef olii qalanna jedhee karaarra bu'ee faa ka'ee amma nama 6-7 qabatamaatti kan hin beekudha. Doogee keessan iyyuu dhufuu ba'e. Ooyicha keessan dhufuu ba'e. Maqaan du'eedhani. Har'a garuu sin jirtu. Har'a garuu maqaan isaa kun dhuga baatii kennaa jiru. Dhuga baatii kun akka addunyaan sooratu addunyaan daawwatu. Eeshi. Bifa kanaan waaqonna jiraachisee. Baay'ee nama ajaa'iba. Baay'ee nama ajaa'iba. Dhugumatti mudannoo ajaa'ibaati. Yoo waaqayyoo nama oolche malee qoricha nyaatanii summii nyaatanii ooluun egaa waan hin danda'amnedha. Kanammoo waaqayyoo aangoo isaa mul'isuudhaaf dandeettii isaa mul'isuudhaaf waan godhe natti fakkaata. Mee walumaa galatti isin tajaajiltoota bara kanaatiin maal dhaamtu mee? Ilaa isa fuula dura kutaan qabadhee ka'e tokko dubbisuu barbaadeen ture. Eeshi. Chaalenjiin keessa darbee kanas naa ibsa wanti kuni. Namoota tokko waldaa kiristaanaaf tajaajila bakka nuquttis masakkaraan jira. Kutaa kana nan dubbisaa. Kutaan dubbisu faarfannaa 34 lakkoofsa 4 ka'ee nan dubbisaa hanga lakkoofsa 7 ka'eedha. Ani waaqayyo nan barbaadadhe inni sana jalaa uwwaate sodaa hundumaa keessaa na baase gara isaa ilaalaa fuulli keessa na ifu deebitanii qaaniidhaan lafan ilaaltani. Namichi galadamaan kun yommuu inni iyyate waaqayyo isaaf dhaga'e rakkina isaa hundumaa keessaa isaan oolche. Ergamaan waaqayyo naannoo warra waaqayyo sodaatanii in buufata innis isaaniin eegaa isaaniinis in oolchaa jedha. Kutaan kun kan inni ilaallatu tokko taatii yeroo jalqabaan keessaa bahee dhufee kaasee hamma sadarkaa namaa dubbachaa jiru haasaa jiru yaada koo ibsaa jiru kanatti kutaan kun kan na gargaaru ta'ee kan dhuga baatu yookaan miskiriitii koo kana ta'ee kan na deeggarudha. Isa fuula dura garuu ani isatti kanatti buufee kan dhaloota kanaaf dubbachuu barbaadu. Eeshi dhalootaaf. Macaafni keenya macaafa 66tu jira. Kakuun moofaa 39dha. Kakuun haaraanii 27tu jira. Walitti dhufanii 66 ta'an. Egaa nuyi amma dhaloota kakuu haaraa addunyaa sadaffaa keessa jirra. Addunyaa sadaffaa kun addunyaa lolaa jedhama. Addunyaa dhiigaa jedhama. Baratti yerootti dachee kun borofteedha. Yerootti mootummaa warratti ka'ee waraanni warratti ka'ee jaalalli badee yerootti intalli haadha irratti abbaan ilma irratti ka'ee yerootti gaa'elli diigame gaa'elli koo yeroota ammaa kana keessatti baroota keessatti waaqayyoo yoo jedhe toora qabadhee bifa kanarratti namoota kanaaf nan dhiyaadha waan jedhamu sammuu koo keessa bulee jira. Eel jechuun humna waaqayyoo jedhama. Gaa'ela jechuun waldaa kiristaanaa jedhama. Utuu gaa'elli hin jiru ta'ee waldaan kiristaanaa hin jiru. Piroofeesariin hin jiru, dookteeriin hin jiru, wangeelaawiin hin jiru, barsiisaan hin jiru, naggaadeen hin jiru. Waldaanti waan jedhamu addunyaa kana keessa hin jiru gaa'elli hin jiru ta'ee. Waldaanti jalqabaa gaa'elarraa ka'ee sanarraan kan bara gaa'elli badee yeroota haalota qaala'insaa siyaasaa furrii barnootaas cabee babbade keessa jirra. Egaa yeroota kana keessatti ani furmaata addunyaa sadaffaa kanaa eenyuufuu maali waan jedhamu tokko waaqayyoonis biyya kanaaf kadhadhee ofii koofis dhaloota kakuu haaraa kanaafis kananii kadhadhee adda baasee furmaanni waaqayyoo qofan jedha. Ergaa dhalootaati. Dhaloonni kun inni baratus inni hojjetus namoonni fiildii garaagaraa jiran gara fuula duraatti iyyuu ani kana dhaamsa guddaa dhaamuuf jireenyi karaa Yesuus malee hin jiru. Macaafa raajii Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 11 ka'ee takka'edha. Yaadan isiniif yaade anuma duubaatu beeka.
yaadichis yaada nagaadha. Yaada qajeelummaa, yaada isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti. Isin kanaan booda na barbaaddattu, anas hin argattu, anas hin kadhattu, ani immoo isiniif nan nagaa. Itti fufamee naa dubbifamee toora isaa eegee mootiif yoo ta'e immoo hidda daawwit keessaa firdii qajeelaa kennuu kan danda'u, haadhayyeessaaf kan dubbatu, ijoolleen abbaa irra hin jirreef kan faradhu, galaa biyya ormaa jiruuf kan dubbatu, ani dibeenaan kaasa jedha. Waa'ee Yesuus Kiristoos yeroo Waa'ee Yesuus Kiristoos gaafa dubbatu. Kanaaf amma dhaloonni ammaa ganaa nateellaa jiran kun namoota ganaa dubbii waaqayyoon bilchinaan kan qabatan miti. Mishineerummaan wanti jedhamu waldaan warra wangeelaa amma kana Yesuus Itoophiyaa kan isheen karoorsitu bakka wangeelli hin gahitti ga'uu ture. Kun kana jechuun tiraanspoortii hin qabu, nyaata hin qabu, siree gaashaa rafuu hin qabu, uffata gaarii uffachuu hin qabu. Caccabsanii deemu. Miila qullaa deemanii beela'anii dheebotanii saantiima ofii bitanii wajjin caatii qaamanii amansiisanii waan inni keessa rafurra rafanii amansiisanii dubbii waaqayyoo fudhachiisu ture. Dhaloonni keenya kanaan booda nateellaa dhalataniif keessumaa saayitii amma kana ijoollota dhashinee qabnu kun bifa kana irratti baay'ee hundaanii waan hojjetan natti hin fakkaatu. Warrumtamaayyuu kan hojjetaa jiru yoo inni gaaffii guddaadha. Kun warrumtamaa kun iyyuu haala mijataa barbaadu. Dhaloota boodaa miti warrumtamaayyuu isa nuyi jennu kana keessa jiru yoo inni egaa waan warri nu daawwatan deebisuu danda'an. Ilaa kun amma baay'ee sammuu namaaf baay'ee maree guddaa barbaada. Haroora keenyaaf gaggabaasee dubbachuun barbaade. Furmaanni kun walumaa galatti addunyaa kanaaf kan yaada qabu Waaqayyo qofa. Waaqayyo qofa. Egaa kun ergaa dhalootaati. Ergaa dhalootaati. Tajaajiltoota sin ilaallata. Maanguddoota waldaa sin ilaallata. Bakka bara kana keessa nama jiru hundumaan ilaallata jechuudha. Gara dhumaatti fidaa deemna. Yeroon keenyas baay'ee deemaa jira wanta ta'eef. Egaan daawwattoota keenya gaaffiif deebii wangeelaawwii Yoosef waliin godhaa jirurraa waan guddaa akka bartan abdii guddaa qabna. Mee gara dhumaatti wanni hafee jiru jira yoo jettani waan itti dabaluu barbaaddan yoo jiraatte carraan isinii kenna. Dhumaarratti nagaa walitti dhaabna jechuudha. Wanni hafee jiraatu yoo jiraatte waan muraasaa tokko duwwaanii haasawuu barbaade. Innis garuma fuula duraatti qabiyyeen qabadhee jiru tokko bifa macaafa qulqulluudhaan addunyaa kanatti namoota kanatti hundee jireenyaa waan jedhamu qabadhee gara fuula duraatti itti himuudhaaf yaadan qaba. Darbee dhaloonni kakuu haaraan kun dhimma jireenya mootummaa waaqa irratti utuu hundaa'e. Waa'ee mootummaa waaqa Waa'ee mootummaa waaqa irratti utuu hundaa'e. Amma saayitii ammaa kana hafuuronni garaagaraan hafuuronni illuminaantii addunyaa kana keessatti ka'anii dhaloota kana salphaatti argataa jiru. Sababii salphaatti dhaloonni kun argamuufi tokko hafuura qulqulluu irraa fagaatee jira. Lammaffaan kadhannaa irraa fagaatee jira. Inni kan birooni qaroominni ammayyummaan saayitii ammaa kana karaa teekinooloojii waan garaagaraa gadhiifamee jiru kuni macaafa qulqulluu akka inni dubbisu gochuu dideera. Fiilmii garaagaraa ilaaluudhaani bifa garaagaraan qilleensa kana yeroo guyyaa guyyaatti daawwataa waan ooluuf sammuu isaa waan rukutamee jiruuf rakkinni keenya inni guddaani Waaqayyoorraa goruu Waaqayyoon irraanfachuu karoora keenya keessa Waaqayyoon dhibamsiisuu keenya kanarraan kan ka'e barannee milkaa'uu dadhabne, hojjennee milkaa'uu dadhabne, daldallee milkaa'uu dadhabne, mana ijaarree milkaa'uu dadhabne, jireenya wajjin walitti ba'an jiru, du'a wajjin walitti ba'an. Kanaaf du'a yeroo malee du'i jira, du'a lamatu jira. Du'a fooniif hafuuratti garaagara ba'anidha. Du'a lubbuu. Wanti guddaan sodaachisu du'a isa lafarraa boruun du'a eenyuyyuu du'a. Du'a jireenya bara baraa jechuun du'a lubbuu jechuudha. Namni kiristaanni kamiin kan sodaatu namni macaafa qulqulluu hubate waa'ee jireenya bara baraa sirriitti galeef waa'ee jireenya bara baraa yookaan du'a lubbuu sana sodaachuudha. Isa sodaanna qalbii jijjiirnaatu hin jiru. Bara baraan jechuun ulfaataadha jechuudha. Kanaaf dhaloonni kun utuu dhaalu akka inni hin duune dhaamsa dhaaman. Gara Kiristoositti gara dhugaa beekuutti haa dhufu. Keessumaa durii namni macaafa qabatee waldaa dhaqa. Durii ammoo waamamee yeroo ka'e kaasee macaafa qabannee gaafa deemnu akka galgala tokkotti ilaalla. Baraa keessa gaafa deemnu tajaajilaa deemna. Nama caaka keessa dhaabbatee dhaggeeffatan jennu, nama mana keessa dhaabbatee dhaggeeffatan jennu, afaan haaraasaa deemna akka nama maraatu wayii tokkotti deemna. Garuu riisaaltii isaa gaafa agarru qilleensa yeroo gubaa ammaa kana keessa cimsee akka nu dhaabaa jiru argaadha. Kadhannaan keenya yeroo sanaa jechuudha. Kanaaf amma dhaloonni kun guurratee gara waaqeffannaatti akka inni dhufu hin danda'amallee yoo ta'e ani sammuu koo keessa kan bulu
Dhalataan amantii kiristaanotaa amantii dhalataa maatii qorraabotaa kana amala waaqeffannaa waan jedhamu kanatu barsiifne. Amma harka ol kaasee na waldaa keessaa harka maaliif akka ol kaasu hin beeku. Waaqayyo isa kamennaa jedhee manatti dhimma. Waaqayyo hafuura akka ta'e hin beeku. Macaafa dubbisu maal ta'e. Macaafni kun humna akka inni qabu amma fiiziksii tokkootti amma kemistirii tokkootti humna isaa kan ilaalu jechuudha macaafa kana. Akka humna qabu hin beeku. Akka kitaaba barnootaatti ilaalu. Akka kitaaba barnootaatti ilaala. Kanaaf namni macaafa qulqulluu yeroo itti baachuun qaanii itti fakkaate keessa jirra. Yeroo gadhee fi jibbisiisaa keessa jirra. Kanaaf dhaloonni karaatti adeebi'uu isa jedhudha ergaan keessan. Ergaan qooddi guddaanii dhumaa dubbadhee dhaabuu barbaadu. Dhaloonni kun guurratee gara kiristoositti adeemu jireenyi buddeenni barnoonni gaa'illi gaariin barsiisuun barachuun nama guddaa ta'uun keessaa balatti hojjechuun isa malee jireenyi isa malee kana karaan jedhe waan ta'eef ana jireenyi jedhe waan ta'eef kanaaf dhalooti kun jabaatee gara sanatti guurratee inni deebi'e gaariidhan jedha hookalchaa dubbii koo ani gara kanaa gara xumuraatti fideera. Egaa daawwattoota keenya baay'ee yeroo dinqisiisaaf yeroo ajaa'ibsiisaa qabaanne jedheen abdadha. Gaaffii deebii bareedaa wangeelaawii wajjin goone kanan gammadaa daawwachaa turtanidha. Wangeelaawii guddaa isin galateeffanna. Ameen.